amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikama otanuu dafeera ka'ee adeema. Yoomisin jalqabe hammamis inni irra ture ji'a lama guuteera harkatti qaba. Lashee maal gochuudha? Qoy sim jedhi harka ol kaasa. Inni du'a kee eegu waraanameera. Inni du'a kee eegu waraanameera. Wanta seetan isitti de ganama kana sibiraa jira. Ajjeesuudhaan miti. Miila ishee hoo? Tokko ammas lama gisee sadii hiikeessa beekamu. Ijoolleetti ilkama Yesuus. Amma garuu guyyaa tuudhuuf guyyaa hiikaa. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikama otanuu dafeera ka'ee adeema. Okoluu dafeera ka'ee adeema. Okoluu dafeera ka'ee adeema. Malkolkaas humna maqaa Yesuus inni daakee hiikeera. Humna maqaa Yesuus inni daakee hiikeera. Humna maqaa Yesuus inni daakee hiikeera. Amma garuu guyyaatu dhufe guyyaa hiikama okoluu dafeera. Zimjettee waldaatti deddeebita sun taane ulfina argitee galtaan. Bakka Yesuus jiru birmadummaa jira. Yesuus ያለበት ቦታ ነፃ ማውጣት አለ. Bakka Yesuus jiru birmadummaa jira. Mee sagalee guddaadhaan bakka Yesuus jiru jedha. Birmadummaa jira jedha. Imaaye bakki si dhukkubu jiraam? Jira? Sila dandeessanii deemtan miti? Fiiguu dandeessan ammoo fiigaa. Olchaadha! 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 Magoso! Olchaadha! 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 Humnisa! Olchaadha! Jaartiin shirshir jette. Ciao. Kaadha badda. Shaakalaa baabola. Ol kaasaa harka keessa. Qaxxira badda. Kaasaa joon. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Afuurota hamootan rukutanaan jedheera. Akkatu ta'amu. Nama isin biraa kufuru waan agaanintiin kufa, afurri budaan kufa, afurri xonqolaan kufa, manan diiga, gaa'ilan diiga kan jedhuun kufa, ibidduma itti qabata harka kaasu. Kukkufuwa. Bara baay'ee kan dhiphise danda'anii dhaabbata. Nam maraacha kan jedhu. Zarii irraan dhufe kan jedhu. Danda'een dhaabbatu. Inni yaamu. Afurri xonqolaa. Iyyuu jalqaba. Inuma kukkufuwa. Intu qabu. Tokko danda'anii dhaabbata. Nama du'aa seexanni ajjeesuuf jedhu. Nama du'aa wajjin kan bulchu. Qabeenya harkaa kan fixe. Danda'anii dhaabbata. Fidaa iyyaa kottu. Afuura soota laayi. Nama fakkaate kan itti fayyadamu. Abbaa warraa fi haadha warraa kan jiru bisiisu. Walumaa kaasara baddaa. Amma hin hollatu iddoo jirani. Daa'iman hirkaa nyaadha kan jiru. Inuma kukkuufsaan baasaa jiras. Harka keessa ol kaasa dhaabadda. Afuura budaa tokko xiyyaama. Afuura budaa. Afuura budaa. Fidaati. Namni dhaabbatee hafuun jira. Oluma kaasa harka keessa. Sammuu kan dhiphisu. Dhiiga kan dhangalaasu. Oluma kaasa harka keessa. Hin hollatu amma iddoo jiranii. Horii kan hirkaa ajjeesu.
horii kan hirkaa ajjeesu. Namicha tokko sammuu keessa nyaata, miilla keessa nyaata, horii ajjeesa dallaa keessa. Namicha kana harka duwwaatti hambiseera seexanni. Hiyyoomseera. Xolqolaadha. Ol kaasee harka hin iyyaa furgu. Xolqolaadha. Danda'een dhaabbatu. Iyyaa qotu qaba. Iyyaa qotu dhabi. Iyyaa qotu. Sagalee guddaadhaan. Fida jechuudha. Baasa jechuudha. Maqa. Hey! Daf. Isti bayyeesu jedhaasin. Baasa ibadhaama. Bayyeesu jedhaasin. Fida jechuudha. Fidi. Iyyaa qotta. Raasaa keessan. Bayyeesu jedhaasin. Harka ol kaasa. Namoota halkan bofa fakkaatee doorsitu keessa jira. Harmee tokko bofa fakkaateetti mul'ata. Hirriba keessa bofa argiti. Algaa irratti bofa argiti. Iniyya. Mana ishee keessaa ijoollee ishee wajjin nagaan qabdu. Ijoollee wajjin nagaan qabdu. Abdii kutachiisa. Bofa argiti abjuu keessa. Hiniyya. Fida bayyesuusim afura bofa. Bofa fakkaatee kan doorsisu. Bayyesuusim. Raasaa keessa raasaa. Maqaa Yesuusiin jedhaa. Maqaa Yesuusiin jedhaa. Ganna dhiisee deema jedhaa. Ergamaan dukkanaa jedhaa. Ganna dhiisee deema jedhaa. Isti bayyesuusim jedhaa. Ol kaasaa keessa afura iyyuu jira. Kaa dhaabaddaa. Kota jees. As kota dhaabaddaa. Iyesuus jedhaa. Nu qabeera jedhaa. Wal duukaa iyyaa keessaa ba'a. Iyyatu. Yesuus galateeffadhaa Waaqayyoodhaaf. Eenyu kan ulfina arguu barbaadu? Eenyu? Eenyu? Amma akkasumas dhibee cokkaarraa kan qaban qorichi keessa kan jiru hooqqisee keessaa ba'a. Qabadda garaa keessa. Isa kaanii qubaa isaa. Isa kaanii hooqqisiisa. Marsiidhaan kan isin keessa gale. Isin keessa yaa'u. Kulaalitii keessan. Garaa keessan. Wanti gale. Iyyaa qabaddaa. Utuma dhaabbatan hooqqisiisa warra kana. Qorichaan kan gale. Budaa. Aannan irratti kan nyaatte. Garaa keessa kan gangalatu. Asimii. Halkan kan affalu. Baasa. Yaa keessa. Baasa humna maqaa Yesuusiin. Biqilaa abbaan koo namni buqqaa jedhamee barreeffameera. Garaa keessa kan isin gangalatu. Qabeenya keessa mana yaalaatti kan fixan. Nyaata akkasii hin mijanne kan godhu. Mucayyoo dubaraa tokko. Annuura ishee ciniina. Ijoollummaatti nyaatamte. Harka kaasaa. Mucayyoon kun halkan walakkaa maatii ishee rakkatu. Ciniinnaa garaatiin rakkatti. Keessumaa halkanii wareersa. Rafteen bultu. Mana keessaan fuudhee ba'aa jira. Hiniyya budaatu nyaata. Mucayyoo kana karaattan kuta jedha. Maatiin ishee baay'ee dhiphatu. Tokko qabame wayyooidha. Nan wareeggadhe jedha. Qabaa fida. Nan wareeggadhe jedha. Qabaa fida. Mee Waaqayyo harkaa na baaseera jedha. Kunoo isheedha. Kot harka bal'isi. Bal'isi. Diinni kee salphateera. Namni kanaan hin mormine ameen. Harka bal'isi. Gara biddaa deemi. Isa dhumaa walitti dirqama Yesuus Kiristoosin galateeffadhaa Waaqayyoodha. Eenyu kan gammadaa jiru? Harki keessa qorichi hojjetame haa ta'u. Harki keessa waa qabachuu dide milikitaan fayyisu. Oluma kaastu. Ija keessan jaambadhaa. Qabeenya keessan kan saame bare. Qoda bukoo keessan kan saame. Amma warra kana milikita harka isaanii tollata. Hin hollachiisa. Baasa. Ija keessan walirra buufadhaa warri isin gargaara jira. Akka elektirikii isaan tuqamu. Kaan qoda bukoo isaanii saamama. Bineensaan itti ergameetu qoda bukoo isaanii saama yeroo baay'ee. La baasa armee kana baasa. Armeen kunii wanti isheen qabatte barakatan qabu. Maalan godhee jetti.
Ila obboleessa kanas waaqayyo gargaaraa jira isin gargaara waaqayyo harmee kana la afuura kanatu rakkisa oluma kaafadha harka kee yeroon kun yeroo galataati baasa waaqayyo abaarsi cabsaa jira waan sisaame si biraa deebisaa jira waan eebba kee nyaate oluma hin hollata harki isaanii hin hollata baay'ee sana qopheessa oluma kaasa maqaa Yesuusin jedhame bara baay'eedhaaf eebba gogan nyaate harka gogan dhiiseera galateeffadhaa gooftaa kaacho mee namoonni ganama yogguun dhufe na dhukkubaa ture amma fayyeerattan harka natti agarsiisa ishi maan ishee maal godhu kota maal godha balbala hojii isheetti cufe isheen ona deema jettan deemtu sirma nurratti guddatti ani deemen mana waaqayyoo jaara waaqayyoon tajaajil jette biyya alaan deema jette deemta sitti hin ishee hambafnaa deemtu siin tajaajila waaqni nun dhiistu ati maala nun dhiistu ilaali harka ol kaasa maqaa Yesuus jedha koy osoo hundee gammaddu qalaalii gammanna magaalaa Gincii keessa deemnee bashannana magaalaa Gincii keessa dhuunfatta sirma warri beensee Gooftaan dubbii gara kwa anindu kwa jireenyattan jiraadha malee kwa gaarummaa waaqayyoon odeessa seexana garaa isheen bobeessa halleluuyaa kot maaliif ibiddeenyu na dhuunfateera na jakkeetti koo ammaa fida ilaalaas yeroon jakkeetti kanarra buusu ibidda dachaa torbati irra bu'a isa booddee ittiin bu'inaasi fida achas afur kun ofusaa dhiyyee ba'a harka ol kaasi eenyu ibidda fuudhee kan galu ijoollota dhiiraa afur naa jedhe waaqayyo as keessa teessanii akka jettu dibdeenan kaastu qabaa gurbaa kana dimnaan na dibi asii baay'ee ulfinaan arga ijoollota kana namichi kun bu'ee ijoollonni kun hin qabamuu hin danda'an mucaa kanadhaan waaqayyo ulfina koon irra ka'a naan jedheera ulfina koon irra ka'a galateeffadhaa gooftaa ishi lubbuu haaraan kottaa amanuu kan dhuftanarra fiigichaan kottaa lubbuu haaraan dafa fiigichaan kottaa ol ba'a haaraan dafa gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu koo godhachuuf dhufe kan jettan dafa lubbuu haaraan halol kaasa waan an jedhu na duukaa jedhaasin gooftaa Yesuus Kiristoos jedha har'aa jalqabee qulqulluu maqaa keetti amaneera si amanee sin kaadu biyya lafaa hojii seexanaa kaadeera maqaa koo galmee jireenyaa irratti naa galmeessi waan naa galmeessiteef dhaaltu mootummaa kee waan na godhatteef sin galateeffadhaa ishi kallattii hundumaatiin sagantaa kana hirmaachaa kan turtanii waaqayyo bara keessaniif jireenya keessana eebbisu hidhaan keessanii kameeraa baga gammaddanii waaqayyo ayyaana isaa isiniif habaa'isu dhukkuba garaagaraatiin rakkachaa kan jirtanii mana jirtan keessatti rakkachaa kan jirtanii nagaa guddaan isinii ta'eera dubartittiin sun amantiidhaan wayyaa Yesuus xuxxee fayyite har'a fayyinni mana isin jirtan isinii ta'eera maqaa Yesuus ameen.